Akkaataa paaswordii iimeela keessanii itti jijjiirratuu dandeessan akkasumallee yeroo haaraa itti jijjiirrana jettan paaswordiin keessan itti isiniif jijjiiramuu didee haala kanaan diimaa isinitti argisiisu furmaata isaa viidiyoo kana keessaa argattu maaliif akka diimaa isinitti argisiisuu fi akkasumallee maaliif akka isiniif jijjiiramuu didee bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumallee gama peejii Facebook Oxygen Media Networkiitiin follow gochuu hin dagatina amma kallatti mankara baromsaa isin dabarsa nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaale paaswordii iimeela keenya akkamitti jijjiirratuu dandeenya isteepii baay'ee salphaa ta'een akkasumallee kan jijjiiramuu didee maaliif akka jijjiiramuu didee fi kan diimaa isinitti argisiisu maaliif akka diimaa isinitti argisiisu furmaata isaa viidiyoo kana keessa argattu hanga dhuma viidiyoo kanatti laayik gochuun nu faana tura. Kana sirreeffatuuf aappii tokkollee isin hin barbaachisu seetiingii bilbila keessaniif fayyadamtu seetiingiin isa kana yeroo tokkoof irratti hin cuqaasa. Sana booda haala kanaan isinii dhufa suuta jettanii ol harkistanii jala kanatti gadi buutanii Google jettu tana barbaaddatu keessan gubbaa kanatti illee isinii fiduu danda'a jechuudha. Walumaa galatti isin Google bakka jettu ni barbaaddu sana booda irra cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Emailli isin paaswordii isaa jijjiirratu barbaaddan sun yookaan kan paaswordii isaa isiniif jijjiiramuu dideessan gubbaa kanarra jiraatu isaa adda baafattu jechuudha. Yoo gubbaa kanarra jiraatu baate haala kiyyama asirra jiru kana yoo asirraa dhabdan jechuudha emaila san qastiin fuula dura jirti. Qastii kanarra cuqaasuun emaila isin keessaa qabdan hundaayyuu tartiibaan isinii fida kan barbaaddan san jechuudha kan jijjiiruu barbaaddan san keessa irra cuqaastanii gubbaa kanarratti baafattu jechuudha. Egaa haala kanaan gubbaa kanarratti isinii bahee jala kanatti maal nuun jedha manage your Google account ka jedhu kanarra ni cuqaastu yeroo tokkoof. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa home personal info data and privacy jedhee haala kanaan nu dhufa jechuudha itti aansee security ka jedhu qabatee dhufa jechuudha email keenya gubbaa kanarra jira adda baafadha. Sana booda isin maal fayyadamtu security ka jedhu kana fayyadamtu jechuudha security irratti cuqaaseetiin jira. Sana booda haala kanaan suuta jettanii ol harkistu jechuudha jala kanatti gadi buutanii password bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha password jijjiiruu deemna waan ta'eef. Sana booda haala kanaan kara fuulduraan woofaa ni eegganne jechuudha hamma inni nuuf banamuu fi amma kun akkuma argitan jechuudha naa banamee jira jechuudha enter your password naan jedha passwordii mataa keetii itti guutii naan jedha asirratti jechuudha hordoftoota kiyya akkuma argitan namoonni baay'een bakki itti dogongoro asirratti jechuudha fakkeenyaaf kan diimaa isinitti argisiisuuf jechuudha sababni inni asirratti diimaa isinitti argisiisuuf fakkeenyaaf anamma jechuudha yoon haala kanaan itti guute password marga itti guute jechuudha haala kanaan narraan fudhatu diimaa natti argisiisaa jechuudha sababni isaa jechuudha passwordii sirrii ittiin guunne jechuudha asirratti wanta adda baafuu qabdan jechuudha passwordii duraan itti guutan kan duraanii san asirratti guutattu jechuudha passwordii duraanii kan amma itti jiru deemtan osoo hin taane passwordii isa duraanii san asirratti guutu jechuudha qubee takka yoo keessaa dogongortan jechuudha isinirraa hin fudhatu jechuudha kanaafuu isin yeroo fakkeenyaaf haala kanaan itti guutan passwordii keessan kana dogongoraan akka itti guutanii fi sirriitti akka itti guutan check godhatanii jechuudha kana godhuuf jala kanatti gadi buutanii show password bakka jedhu kanarratti sanduuqa kanarratti yeroo isin ibsitan wanti isin guutan haala kanaan isinitti mul'ata jechuudha passwordiin keessanii jechuudha kanaafuu ilaaltanii sirreeffattu jechuudha sana booda jala kana gabbuutanii raayitii irraa balleessitanii hincitii isiniif tahaa jechuudha haala kanaan sirreeffattu jechuudha fakkeenyaaf amma jala kanatti maal nuun jedha warning password three again or click forget password to reset it nuun jedha jechuudha kana jechuun gaa passwordii ani sirrii ittiin nanne dogongoran itti naqee jechuudha passwordii dogongoraa waan itti naqeef irra deebii yaalii naan jedha akkasumallee forget passwordii fayyadamii naan jedha jechuudha forget passwordii gaa fakkeenyaaf yoo passwordii kana kan dagattan kan duraanii san kan dagattan ta'e jechuudha jala kanatti gadi buutanii forget password ka jedhu kana fayyadamtanii jechuudha argatuu ni dandeessu jechuudha akkamitti akkammoo forget password itti argatan barsiiseen jira chaanala kiyya jala argatuu ni dandeessan ani amma password haaraa itti jijjiiratu deema waan ta'eef password kiyya sirratti nan guutaa jechuudha ani amma passwordii emaila kanallee nan beekaa passwordii haaraan itti jijjiiruu deema waan ta'eef jechuudha passwordii kiyya akkuma argitan amma itti guutaan jira ittiin guutaa jechuudha kunoo passwordii kiyya itti guuteen jira jechuudha sana booda maal gootan jechuudha jala kanatti gadi buutanii kunoo neekistiin ni jirti neekistii gootanii gara fuulduraa deemtu ani amma neekistiin cuqaasee gara fuulduraa deema
sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa paaswordii keessan kan duraanii isa sirrii yeroo isinitti guuttanii neekistii gootan kallatti maan fuula kanatti isin dabarsaa jechuudha new password jedhee akkasumallee confirm new password jedhee fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha amma asirratti paaswordii jabaa akka nuti guuttannu nu gaafataa jechuudha choose strong password nuun jedha kun akkuma argitan kanaafuu maal goona nu jechuudha tuqaalee lakkoofsa akkasumallee qubee gurguddaaf qubee xixiqqaa wal keessa dijiitii 8 ol ni fayyadamnaa jechuudha dijiitii 8 gadi isinirraa hin fudhatu jechuudha dijiitii 8 ol itti guutuu jechuudha paaswordii keessan dijiitii 8 ol anamma itti guutaa jechuudha kan itti jijjiirratuuf deemu san jechuudha ani amma kun akkuma argitan paaswordii kiyyalle itti guutee jira lamaan irrattu jechuudha isinilleen haaluma kanaan itti guutuu jechuudha dijiitii 8 ol kan tahee jechuudha akkasumallee wanti adda baasee isinitti himuu barbaadu new paaswordii irratti kan guutanii fi confirm paaswordii irratti kan guutan jechuudha tokko tahuu qabaa jechuudha fakkeenyaaf namoonni tokko bakki itti dogongoran bakka kanaa jechuudha isa gubbaa kanarratti kan biraa guutanii isa gadi irratti illee kan biraa guutanii jechuudha adda si'aniitii jechuudha garuu akkasii miti dubbichi jechuudha isa kanarratti kan guutanii fi kan gadi irratti illee kan guutan tokkoma jechuudha kan beektan namoonni beektanii beektanii jechuudha warreen hin beekne haala kanaan sirreeffattu jechuudha qubee takka osoo kan olii keessaan dogongorin isa gadii kanarratti gad dabarsitanii guutan jechuudha kanuma olirratti kan guutan fakkeenyaaf isa kana adda baafatuuf yookaan lakkoofsi kun duraan amma hin citiin jira jechuudha tuqaan jira isa kana sirrii guutuu fi sirrii guutuu isaa akka inni wal fakkaatu akka inni wal hin fakkaanne laaluu yoo barbaadan mallattoo ijata fuula dura jirtu tana irratti cuqaastanii ulee kana irraa kaaftan sana booda hiikni kun isinii fiikamaa jechuudha ol bahee isinii mul'ata jechuudha lakkoofsi isin asirratti guuttatanii jechuudha kanallee haaluma sanii fayyadamtu eega kana hundaa'u sirreeffatanii jala kanatti gadi buutanii change password bakka jettu tana ni cuqaastuu jechuudha change password cuqaaseetiin jiran amma akkuma argitan amma gadi tanarratti kun hordoftoota kiyyaa your password change naan jedhee jira jechuudha kun asirratti illee password changed successful jedhee jira jechuudha amma jechuudha milkaa'ee jira jechuudha haala kanaan raayitii magariisa isiniif cuqaasaa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu iimeela keessan haala kanaan paaswordii isaa jijjiirratu jechuudha akkasumallee ammallee hin xumurree jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu iimeela kana fakkeenyaaf yeroo namni seenee eessarratti akka notification isiniif ergamu barbaadaa nuun jedha jala kanatti gadi buunee ammallee balaan adda addaa yeroo akkaawuntii keenyarra geessa jechuudha kun akkuma argitan asirratti wake up your account protected nuun jedha jechuudha kanaafuu asirratti gadi buunee get started bakka jedhu tana cuqaasne gara fuulduraa deemnaa jechuudha yeroo nu gara fuulduraa deemne haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa amma jechuun hordoftoota kiyya bakki murteessan jabduun asii jechuudha iimeelli keenya osoo nu jalaa hin banne bakki itti eeggannu asii jechuudha akkuma argitan amma asirratti mallattoo global ta jirtu tana jalatti continue ta jedhutu jira jechuudha amma kana jechuun tarnii kana akka bannu nu gaafata jechuudha kun akkuma argitan asirratti tarnii kana akka nu on goonu nu gaafata jechuudha kana jechuun fakkeenyaaf yeroo namni akkaawuntii keenya seenuuf yaale numtu yeroo bilbila tokkorratti banuu yaadle jechuudha koodii nu gaafataa jechuudha namni tokko seenuu hin danda'u jechuudha hoggasuma kallatti maan jechuudha notification isinitti ergamaa jechuudha akkaawuntii keenya namni seenee jira paaswordii jijjiirradhu waan jedhu jechuudha so kanaafuu maal goona asirratti continue jenneen gar fuulduraa deemne jechuudha sanduuqa bannuutu jira sanduuqa tokko bannaa jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha kanaafuu akka argitan kanaan amma jala kanatti jechuudha no thanks akkasumas tarni oonii isiniin jedha jechuudha kanaafuu isin maal gootan tarni kana oon gootuu jechuudha ni bantu jechuudha yoo barbaadan gubbaa kanarratti illee waan as keessatti ni dalaguun daa'u dubbistanii adda baafatuu ni dandeessan nama yeroo kiyya waliin deemuuf asirratti gadi bu'eetu maal godha tarni oon bakka jettu tana cuqaasee gara fuulduraa deemaa jechuudha tarni oon godheetiin jira haaluma argitan kanaan hordoftoota kiyya amma haaluma argitaniin update tahee jira jechuudha update naan jedha kunoo jala kanatti jechuudha kanaafuu haala kanaan eega bantanii bilbilli keessan amma booda jechuudha abbaan fedhe harka irra kaa'u hin danda'u jechuudha iimeela keessan guutummaan guutuutu jechuudha harka keessanitti dhiyeeffatanii jirtanii bilbila keessanillee jala kanaan isiniif kaa'aa jechuudha bilbila kanarratti akka ati bantee jirtu bilbila kee maqaa waliin asirra siif kaa'aa jechuudha haala kanaan hordoftoota kiyya paaswordii iimeela keessanii isteepii baay'ee salphaa ta'e kanaan jijjiirratu ni dandeessu jechuudha akkasumallee gaa iimeela keessa hincitii baay'eetu jira bal'inaan gara fuulduratti kan waliin barannu tahaa jechuudha hordoftoota kiyya kan isin irraa eegamu chaanaala keenya subscribe gootanii nu hordofuu qofaa jechuudha egaan hordoftoota keenya kabajamoo baroomsarra isiniif qabannee dhufnelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalle kana akka warraa barattanii fi akka itti gammaddanillee abdiin qaba maarree isinilleen viidiyoo kana ilaaltanii eegga xumurtanii chaanaala bilaasha isin barsiisaa jiru kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna akkasumallee viidiyoon dabalata
nama hunda dura guyyaa wanti nu gaddeemnu akka isin bira dhaqqabduuf mallattoo all notification irra keessanii nu hordofuu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoon kun yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Bakka isiniif hin galin komentii jalatti yaada keessan naaf barreessuu hin dagatina. Komentii keessan ilaalee bifa viidiyootiin deebii keessan kan isiniif deebisu ta'a. Kontaaktiin keenya kunillee namoota baay'ee bira yookaan qabiyyeen viidiyoo keenyaa kun nama hunda bira akka ga'uuf hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee baroomsi keenya kallattii adda addaatiin akka isiniif tamsa'aa jiru ni beektu jechuudha. Warreen gara peejii Oxygen Media Networkiitiin Facebook irratti na hordofaa jirtan jechuudha. Viidiyoon keenya parsantaa 15 qofaatu isin bira ga'a. Kanaafuu bal'ina baroomsa keenya argatuuf profaayiluma peejii keenya jala eega seentanii watch now bakka jedhu kana cuqaasati kara YouTube keenya kootati bal'inaan achirratti bilaash akka barattan waamicha isiniif dabarseetiin jira. Akkasumallee warreen peejii kanaaf haaraa taatan hundumti keessan follow godhuun gara peejii keenyatti dabalamtanii baroomsa guyyaa nu asirratti gadhiifnullee jechuudha. Asirraa nu hordofuu ni dandeessuun isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon irraaf qopheeffadhe asumarratti kan xumuramu ta'a. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.